Amma haala itti nama invite godhan laalla. Nama tokko invite gooneet keessattuu dubartii yeroo taate nama tokko invite gooneet guyyaa torbaaf seeraan laayiviin iseentiin hojjetti taanaan nuti pooyintii 140 yookaan doolaara 14 argadha. Pooyintii 140 jechuudha. Baay'ee guddaadha. Koinii baay'ee guddaadha. Keessattuu nuti dhiironni level 5 osoo hin seeniin laayivillee paartillee seenuu hin dandeenyu waan ta'eef invite goone guyyaa muraasaan level 5 gahuu dandeenya. Kanaaf murteessaadha. Haala kamiin akka invite goonu laalla jechuudha. Kanaaf dura invite kan jettu kana keessa seenna. Invite kana keessa yeroo seennu wanta akkanaa nu fida as bira invite kan jettu jirti miti. Invite kan jettu kana tunnee seenna. Sana booda wanta akkanaa nu fida. Share kan jedhan kunniin amma linkiidha. Linkoota hundi isaaniitu. Kan amma share yeroo jennu maal nu fida? Wanta akkanaa nu fida. Akkamiin share Facebookidhaanis, Messengeriis, WhatsAppinis share gochuu dandeenya. Nuti copy link jennaan asitti. Copy link yeroo jennu linkiin share goonu sun copy ta'ee jechuudha. Bakka barbaadnee deemnetti paste goonee namaaf erguu dandeenya jechuudha. Asirratti linkii 4tu jira akka argitan kanatti. Linkii 4tu jira. Linkii arfanu copy goonee kaa'uu qabaanna. Maaliif linkii tokko yeroo erginu isaan hojjechuu fi dhabuu danda'a. Linkii seenanii yoo dide linkii biraa erginaa fi arfanuu keenya arfan keessaa tokkoon akka yaalanitti himna jechuudha. Haala kanaan invite gochuu dandeenya jechuudha.